hayyee akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraatanii har'a walitti deebinee jirra guyyaa gaafiif deebii har'a kennaatiin erga ramadaanii seenee guyyaa jalqabaatiif har'a itti deebuutti jirra baga walitti deebinee gaafiif deebiin har'a gaafiif deebii hedduu qabadhee isinii dhiyaadhee jira gaafiif deebii kanneen keessaa gaafii ispoortii gaafii waa'ee biyya keenyaa waa'ee biyya alaa gaafilee baay'ee qabadhee dhiyaadheetiin jira seenaa olkoota gaafii kana keessa gaafii sadii namni deebisee badhaasa qaba badhaasni isaa namni tokkoffaa sadiirraa sadii deebisee qarshii 3,000 argata kanaafuu bilbila heloo jedhaa irratti hirmaadha sagantaan gaafiif deebii kiyyaa eegaleetii jira namoonni bilbiltanis karaa bilbila gubbarratti isinii barreessee jira gara bilbila lakkoofsa bilbilaa gubbarratti isinii barreesse iimoo gubbarra isinii kaa'isaniin heloo jedha dhaggeeffataan jalqabaa bilbilee jira heloo Firoomsa. Ayee akkam nagaa Nagaa akkam firoo? fayyaa nagaa eenyu isin jira isarraa bilbilta gaafii jalqabaa si gaafadha Okay, Saudi Arabia irraa Mustafaa Akkasubbari. Ayee Mustafa gaafiin jalqabaa kan kee akkas jedha sababoota balaa tiraafikaa ta'an keessaa lama maqaa waamii Okay, tokkoffaa daandii seeraan ala qaxxaamuru. seeraan ala daandii qaxxaamuru Lammaffaa saffisaan konkolaachisu. saffisaan konkolaachisu argattee jirta gaafii lammaffaa si gaafadha Ayya. odaalee gurguddoo oromiyaa keessatti argaman keessaa hello Irra deebi'ee. odaalee shanan oromiyaa keessatti argaman keessaa odaan rooba Ayya. eessatti argama Baalee roobetti argamu. baalee roobetti argama okay gaafii itti aanu si gaafadha mirgoota namummaa keessaa lama maqaa yaami mirgoota namummaa kan jedhaman Mirgoota namummaa keessaa lama. yaa Mirgoota namummaa keessaa lama. beekuu hin danda'in carraa kana ol siin kennu kanaafuu gaafii sadi keessaa lama argattee jirta galatoom achi cufadhu Okay, galatama. ayyee fayyaa ta'e hello Hello. akkam viidiyoodhaan bilbilee cufatee keessaa bahee jira akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattanii har'a guyyaa gaafiif deebiitii guyyaa gaafiif deebii har'aa keessatti sagantaa adda addaa gaafilee adda addaa qabadhee jira gaafiin an qabadhee isin dhiyaadhe gaafii ispoortii gaafii biyya keessaa waa'ee biyya alaa gaafilee hedduu qabadhee isinii dhiyaadhee jira irratti hirmaadhaa heloo jedhaa lakkoofsi bilbilaa gubbaarratti isinii barreessee jira lakkoofsi bilbilaa gubbaarra jira heloo jedhaa gaafii amma inni deebise keessa namni tokko gaafii gaafadhee sababoota balaa tiraafikaa ta'an keessaa lama maqaa yaami jedhee ni jira saffisaan konkolaachisuu jedhee kabiraa immoo karaa seeraan alaatiin daandii qaxxaamuruu jedhee deebisee jira odaan roobaa eessatti argamaa jennaaniin godina baalee keessatti argama jedhee sadaffaa immoo deebisne saniifu warroonni bilbilaan hirmaattanis kanneen komantiin hirmaattanis hirmaadhaa heloo jedhaa sagantaa gaafiif deebiiti sagantaa gaafiif deebii har'aa keessatti immoo akka yeroo ramadaana ta'e hin beekaa yeroollee ramadaana wanti ani isin gaafadhu wanti seeraan ala ta'e waan argitee ramadaana namarraa balleessu sun ta'in homa argitee nu hundayyuu fayyadu saniifuu walirraa waa barannaa jechuudha hello akkam nagaa Jamaal jedhama. Nagaa. eenyu isarraa bilbilte Jamaal jedhama Faransiirra. Jamaal Faransirraa hayyee Jamaal gaafiin kan kee jalqabaa akkas jedha Ayye. biyyi yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa fudhatte biyya tamii jedha Waancaa Afrikaa? yaa biyyi yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa fudhatte biyya tamii South Africa.
South Africa jetteen arganne asuma gaafii kanallee deebisaa deema biyya yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa fudhatte Suudaani. Gaafii lammaffaa si gaafadha. Magaalota Afrikaa keessatti argaman keessaa magaalaan namni miliyoona 10 oltu keessa jiraata jedhaman keessaa lama maqaa yaami. Magaalaa guddittii Naayijeeriyaa. Magaalaa guddittii Naayijeeriyaa. Ayyee. Kaayiroo. Argattee jirta. Gaafii lamaan deebistee jirta. Naayijeeriyaa keessa nama miliyoona 12tu magaalaa Naayijeeriyaa Lagos jedhaniin keessa nama miliyoona 12. Yes, Lagos. Nama miliyoona 12 keessa jiraata jedhanii Egypt Kaayiroo nama miliyoona 15 keessa jiraata. Argattee jirta gaafii kana. Gaafii lammaffaa gaafii sadaffaa si gaafadha ka xumuraa. Ayyee. Afrikaa keessaa biyyi piraamiidii baay'ee qabaachuun sadarkaa jalqabaa irratti argamtu biyya tamiin. Okay, kanam beeku. Ayyee gaafii sadii si gaafadhee gaafii sadiirraa lama takka argattee jirta yaa takka argattee jirta galatu. Ayyee. Ayyee fayyaa ta'e. Hello. Waalaikum salaam. Akkam? Yardu. Nagaa. Maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Nuruddin naan jedhama Liibiyaa magaalaa Bangaadir. Liibiyaarraa? Ayyee gaafii jalqabaa si gaafadha Nuruddin. Ayyee. Afrikaa keessaa biyyi piraamiidii baay'ee qabaachuun sadarkaa jalqabaa irratti argamtu biyya tamiin? Zaambiyaa jetteen arganne biyyi piraamiidii baay'ee qabaachuun argamtu Afrikaa keessaa Suudaan piraamiidota 223 qabdi jedhanii gaafii itti aanu si gaafadha. Ispoortii irraa ta'ee gaarii ture. Ispoortii irraa? Ayyee. Biyyoota Afrikaa keessaa biyyi yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa fudhatte biyya tamiin? Egypt jetteen arganne. Gaafii itti aanu si gaafadha. Aye. Okay. Annaga. Aye, gaafiin kan kee kas jedha galaanota yookiin bahaarota Afrikaa marsanii argaman keessaa ka Afrikaa marsanii argaman maqaa yaami jedha. Meditiraaniyaa tokko. Aye. Hundumaa yaamuu dandeetti. Hundumaa yaami. Jechuun bahaatti dhiyaatti kaabatti kibbatti hundatti marsanii ka argaman. Meditiraaniyaa. Moo galaanichi? Galaanota Meditiraaniyaa takka argattee jirta Meditiraaniyaa takka. Garba Hindi. Garba Indiyaa. Ayyee. Pacific. Ayyee gaafii kana lama deebiftee jirta Atlantic galaana diimaa galaana Indiyaa Meditiraaniyaa. Yes. Gaafii sadaffaa si gaafadha. Gaarri guddaan Afrikaa Kiiloomanjaaroon eessatti argama? Biyya kamitti argama? Kiiloomanjaaroo. Wallahi gaafii kana beekan ture naa galuun beeku. Ayyee gaafii sadi keessaa tokko deebisteerta hedduu galatoomi ayyee. Ayyee. Hello. Akkam nagaa? Nagaa. Fayyaa wallahi. Fayyaa. Maqaan kan keen? Maqaan kiyya Siraaj jedhama. Siraaj. Ayyee Siraaj. Gaafii jalqabaa si gaafadha. Okay. Amma obboleessa keenya gaafadhee ture gaafii tokko. Gaarri guddaan Afrikaa Kiiloomanjaaroon biyya tamitti argama? Gaarri Kilimanjaaroo moo? Yaa gaarri Kiiloomanjaaroo. Maqaan isaa Kiiloomanjaaroon beekami gaarri guddaa Afrikaa Kiiloomanjaaroodha. Biyyi inni itti argamu eessa? Naayijeriyaadha. Naayijeriyaa jetteen arganne Taanzaaniyaatti argama. Gaafii itti aanu si gaafadha. Ayyee.
mirgoota namummaa ka ilmi namaa uumamaan qaban keessa lama maqaan dhayi. Fuunfachuu. Mirga namummaa. Mirga namummaa fedhii. Fedhii ofii maal? Irratti. Ayyee gaafii sadaffaa si gaafadha. Ayyee. Sagantaa OMN hin hordoftaa mi sagantaalee OMN hin hordoftaa? Yaa. OMN hordoftee sagantaalee OMN irratti dhiyaatan keessaa sadi maqaa yaami. Sagantaa marii. Sagantaa maqaalee sagantaa. Yaa. Rabaadorii. Rabaadorii. Sagantaa rakkoo biyya keessaa ka dabarsu. Sagantaa maqaa qabaa miree. Oduu biyya keessaa. Oduu simbirtuu. Ayyee oduun illee taa'ee oduu haa jennu ayyee sii qaba ayyee oduu. Lama. Rabaadorii sadii maqaa deebii marii. tokko ta'e. Gaafiif deebii mariin ta'u. Gaafiif deebii mariin ta'u marii qophii addaa jedhanii yeroo hedduu fidanii akkasitti hin ta'u ayyee. Ayyee lama isa keessaa lama maqaa yaamtee jirta oduu fi maal jette raabaadorii maqaa yaamte. Xiyyeeffannaa fa'a siiqee gaaddisa gadaa baay'ee qaba sagantaalee hedduu qabaa OMN. Ayyee gaafii sadaffaa si gaafadha. Ayyee. Xiyyaarri dhiyeenya kana tana buuteen isaa dhabame xiyyaara biyya kamiiti? Komantii jalatti warri barreessitanii isiniin dubbisa komantii ka'a. Ameerikaadha. Ameerikaa jetteen arganne gaafii sadi keessaa takka deebisteerta hedduu galatoome ayyee. Ayyee. Mee komantii jalatti xiyyaara dhiyoo kana dhabame tokko addunyaa irratti xiyyaarri sun barbaadamee dhabame. Xiyyaara san xiyyaara biyya kamiiti mee komantii godhame. Hello? Hello? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa? Nagaa firoomsa akkam? Akka gaarii. Mee maqaa kan keessarraa bilbilta? Abbaa Finfinnee Saudi Arabiyaa irra. Abbaa Finfinnee maamila abbaa Finfinnee maamila hin beeka. Ayyee. Maamila garuu ammuma seenee akkuma argeessirra dawwalee waan irra jirtullee badhaasa qabaa. Galatoom badhaasa sin qaba. Ayyeesh haa ta'u. Waancaa Awurooppaa kan bara 2019 eenyutu fudhate? Sagalee sangadeebisne. Hello? Abbaa Finfinnee mee gaddeebisi sagalee kan akka wal dhageenyu. Ayye. Irra naa deebisa irra deebi. Waancaa Awurooppaa kan bara 2019 eenyutu fudhatee jedhe? Raashaadha. Raashiyaa jettiin argannee waancaa Awurooppaa kan bara 2019 Liverpooltu fudhate. Ispoortii hedduu illee hordofu. Ispoortii hedduu ayyee gaafii itti aanu gaafii lammaffaa. Biyya keenya keessatti sanyiiwwan gosa qurxummii yoo xiqqaate 175 oltu argaman. Kanneen armaan gadii keessaa meeqatu Itoophiyaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti qofa argama? Filannoo qabu. A 100 B 70 C 40 D 30. Gosa sanyii dhibbaati. Baan 70 jedha. Dhibba. Dhibba jetteen arganne
dhibba jettee gosa sanyii aga 40 deebiin isaa 40 caadhaa 40 sanyii 40 biyya keenya keessatti biyya biraatti kan argamne biyya keenya qofatti kan argamu. Hayyee gaafii sadaffaa si gaafadha. Hayyee. Qubee afaan Oromoo keessaa jalarraa gara olii yeroo lakkooftu torbaffaa irratti kan argamtu qubee tamiin. Ariifadhu chaansii siin kennu. Jalarraa zaa'irraa yeroo lakkooftu torbaffaa irratti. Torbaffaa irra akka argamu. Daffiqa ariifadhu yaa chaansii siin kennu hin lakkoofta waan ta'eef. Faa jetti hin arganne gaaffii sadii si gaafadhe sadii keessaa tokkollee hin deebisne galatoo. Ganaa lakkaa'uuf chaansiin kennuuf qubee zaa'irraa yeroo lakkooftu torbaffaa irratti kan argamtu qubee tami jedheeni faanaan jedhe qubee faa miti. Hello. Akkam nagaa? Nagaa akkam? Mee sagalee si bira jiru san gad deebisiitii akka sirriitti wal dhageenyuuf maqaa kan kennetti himi. Ayyee cufee kunoo. Ayyee. Gaafiin jalqabaa kan jedha maqaa kan kennu naan jette. Bakrii. Gaafiin jalqabaa kan kee akkas jedha. Bara 2020 kanatti biyyi keenya oomishaalee biyya alaatti ergitu keessaa caalatti qooda olaanaa kan qabdu biyya tamii jedha filannoo qabu. A Indiyaa, B Saudi Arabiyaa, C Chaayinaa, D Ameerikaa. Chaayinaa argattee jirta. Gaafii itti aanu si gaafadha. Namni miseenjeraan bilbiltan dhiisa miseenjeraan bilbilina adaraa. Na obs dhiifama na obs ayyee gaafii itti aanu si gaafadha ayyee. Gaafiin jalqabaa kan kee hiibboo kan ammaa hiibboodha gaafiin lammaffaa. Roobeef hin jiidhu caameef hin gogu. Roobeef hin jiidhu caameef hin gogu gaafa horii. Gaafa horii argattee jirta. Gaafii sadaffaa si gaafadha. Okay. Kareef si gaafadhe gaafii oomishaalee biyya alaa irraa Itoophiyaan argattu. Hamma si gaafadhu immoo gara biyya alaatti ka ergitu keessaa. Kara biyya alaatti ka ergite na gaafatta amma okeeti hooti. Yaa kara biyya alaatti ka ergitu keessaa. Itoophiyaan oomishaalee biyya alaatti ergitu keessaa biyyi oomisha xiqqaa Itoophiyaa irraa argattu biyya tamin. Filannoo qaba. Filannoo qaba. Okay. Aan Indiyaa, Baan Saudi Arabiyaa, Caan Chaayinaa, Daan Beeljeem. Indiyaa jettee hin arganne. Hin arganne gaafii sadi keessaa lama deebiseerta hedduu galatoomne. Ayyee galatoomne. Ayyee. Gaafii kana asumaan deebisaa xiqqaa ka Itoophiyaa irraa argattu jechuudha. Oomishaalee Itoophiyaan gara biyya alaatti ergitu keessaa kanneen armaan gadii keessaa jechuudha. Indiyaa, Saudi Arabiyaa, Chaayinaa, Beeljeem jechuudha. Beeljeem baay'ee xiqqaa argatti parsantiidha yeroo kaanii. Warri bilbiltan karaa miisenjeraatiin hin bilbilina karaa iimoo qofaan bilbilaa. Mee hirmaattonni keenya karaa komantiitiin illee gaafii irratti hirmaadhaati. Inni dubbisa gaafii keessan karaa komantiitiin yoo komantii gootanii. Hello. Akkam nagaa? Nagaa akkami? Fayyaa maqaan kan keen? Maqaan kiyya Hamzaa Yaasin Kwaatarira. Hamzaa Yaasin Kwaatarira. Okay, gaafii jalqabaa si gaafadha. Ayyee. Pirimeer Liigii Ingilaand osoo sababa dhukkuba koronaatiin addaan hin citin sadarkaalee tokko haga sadii warra jiran natti himi.
tokkoffaa irratti Liverpool, tokkoffaa Liverpool, lammaffaa Man City, lammaffaa Man City, sadaffaa irratti Leicester City. Leicester City argattee jirta guutumatti deebiste. Hayyee gaafii itti aanu si gaafadha. Gaafii itti aanu si gaafadha. Baay'ee. Akka gadaa Oromoo Macaa fi Tuulamaatti namni umrii 16 hanga 24 jidduu jiru maal jedhamee waamama? Irra naaf hin beeku. Hin deebisnee gaafii Irra kana. naa tare. Ayyee irra sii tara. Gaafii sadaffaa si gaafadha. Baay'ee. Sirni gadaa Oromoo dhaabbata hawaasa addunyaa UNESCO jalatti bara kam fi ji'a kam galmaa'e? Bara kanas hin beeku ifa. Kanas hin deebisnee gaafii sadi si gaafadhee sadi keessa tokko deebisteerta. Hedduu galatoomne. Baay'ee shi galatu. Mee warri komantii gootan akka gadaa Oromoo Macaa fi Tuulamaatti namni umrii waggaa 16 haga 24 jiru maal jedhamee waamama? Akka Macaa fi Tuulamaatti jechuudha. Mee komantii godha. Hello. Hello Fromsa. Akkam nagaa? Nagaame. Jirra. Ayyee gaafii jalqaba si gaafadhee nurraa eessarraa bilbilta maqaa kan kee? Sagalee achii sanatti qookii biraasii yookiin akka wal dhageessu. Hello. Hello biraasii ta'e? Dhaga'uutiin jiraama. Ayyee gaafii jalqabaa si gaafadha maqaan kee natti himi? Maqaan kiyya Ridwaan Ahmad Jaamaa gaafii na gaafadhume. Ayyee gaafiin jalqabaa akkas jedha. Gaafii amma obboleessa keenya gaafadheera deebi'ee si gaafadha. Akka gadaa Oromoo Macaa fi Tuulamaatti umrii waggaa 16 hanga 24 jidduu namni jiru maal jedhamee waamama? Meerra deemee. Akka gadaa Oromoo Macaa fi Tuulamaa. Akka Oromoo Macaa fi Tuulamaatti namni umrii waggaa 16 hanga 24 jidduu jiru maal jedhamee waamama? Gadamoojii jetteen arganne foollee jedhanii yaamanii gaafii itti aanu si gaafadha. Sirni gadaa Oromoo dhaabbata hawaasa addunyaa UNESCO jalatti kan galmaa'e bara kamii fi ji'a kam? UNESCOtti kan galmaa'e. Sirni gadaa Oromoo UNESCOtti kan galmaa'e bara kamii fi ji'a kam? Bara 1980 takkaa fi 1980 takka ji'a kam? Ji'a Afuraffaan isaa? Ayyee hin deebisne gaafii kanaas hin deebisne warra komantiitiif hin dhiisaa. Ayyee gaafii sadaffaa si gaafadha. Kaisa dhumaa. Ayyee. Biyyoota hiyyummaa keessatti argaman keessaa akka addunyaatti Itoophiyaan sadarkaa meeqaffaa irratti argamti? Sadarkaa 64ffaa. Sadarkaa 64ffaa jette kanaas hin deebisne hedduu galatoom. Ayyee sadarkaa meeqaffaadha? Sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Baay'ee jalqaba. Ayyee. Komanti godhame. Hello. Akkam nagaa? Fayyaa jirtu Firoomsa. Nagaa maqaan keenya? Maqaan kiyya Abdul Malik. Abdul Malik gaafii jalqabaa si gaafadha. Bara 2019tti biyya hiyyeetti jedhamuun akka addunyaatti kan galmeeffamte biyya tamiin? Yaman hin arganne. Gaafii lammaffaa si gaafadha. Ayyee. Waajjirri guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyya kamii fi magaalaa kamitti argama? Guddichi waajjirri olaanaan guddichi kan mootummoota gamtoomanii.
Kan mootummoota gamtoomanii jechuun. yaa Afrikaa kibbaati. Ameerikaa magaalaa kam? Wuhan. Ameerikaa jettee garuu magaalaan deebisnee ayyee kan asumarraa deebisaa anilleen Wuhan himti Wuhan China dhabar. Doggoreera. kanaafuu Ameerikaa New York yes kanaafuu Ameerikaa New York gaafii lama si gaafadhe gaafii sadaffaa kadhumaa si gaafadhe kanneen armaan gadii keessaa dubartoota ulfaatiif kan hin kennamne isa kamii jedhe aan aayiranii baan fooleetii caan viitaamin A daan viitaamin C Meerra deebiin dhagamu. laal na dhageeffadhu sirritti nama biraa siiqiti kanneen armaan gadii keessaa dubartoota ulfaatiif kan hin kennamne dubartii ulfaatiif kan hin kennamne isa kamii jedhe aan aayiranii baan fooleetii caan viitaamin A daa viitaamin C daa maayin Viitaamin C. viitaamin C jetteen deebisne gaafii sadi si gaafadhe gaafii sadi keessaa tokko deebistee jirta galatoome Okay. Aye. Ciao. Hello? Hello. Akkam nagaa? Nagaa qabda Firoomsaa. Jirra maqaan keenya? Sagalee kan kee ol fuudhime maqaan keenyuun? Abdurrahman. Abdurrahman gaafii jalqabaa si gaafadha gaafiin jalqabaa Abdurrahman akkasii. Tufaa jedhama Saasarraa. Hello? Mee gaafii kana yaali gaafii kana amma obboleessa keenya gaafadhe gaafii kana yaali mee kanneen armaan gadii dubartii ulfaatiif kan hin kennamne isa kamii jedhe? Hello? Dhagaa dubbadhu. Wal dhaga'uu hin dandeenyu immoo chaansii nama biraatiif kenna. Hello? Hello? Hala. Akkam nagaa? Kanneen armaan gadii keessaa dubartii ulfaatiif na eegi na eegi obboleessa kiyya na obsu meeqisee takka. Kanneen armaan gadii keessaa dubartii ulfaatiif kan hin kennamne kamii jedhe mee warri komantii jalatti yaaltan. Aan aayiranii baan fooleetii caan viitaamin A daan viitaamin C jedhe. Hello? Hello nina. Ay maqaan kee eenyu isarraa bilbilta? Nagee Amin Jaama Suudii Arabiyaa Silva. Amiini? Nagee Amin. Nagee Amin. Ayyee gaafii jalqabaa si gaafadha. Ayyee. Elementoota armaan gadii keessaa kan aduun irraa uumamte aduun iftutuun irraa uumamte isa kamii jedhe? Okay. Na dhagaartami? Filannoodha. Yaa aan haayidroojinii baan hiliyeemii caan oksijiinii daan kaarboonii een hunduu jedhe. Biidha. Biin hiliyeemii jette? Hiliyeemii jetteen arganne gaafiin kun ayyee gaafii kana sumarraa deebisaa. Elementoota armaan gadii keessaa kan aduun irraa tolfamte aduun irraa uumamte isa kamii jedha? Haayidroojinii, hiliyeemii, oksijiinii, kaarboonii, daa hundaa hundumarraa uumamtee jedhan. So kan gaafii lammaffaa si gaafadha ayyee? Gaafii lammaffaa qaamni namaa elementoota garagaraa irraa uumama. Elementoota armaan gadii keessaa irra caala qaamni namaa kamirraa ijaaramee jedha? Irra caala. Aan kaarboonii, baan haayidroojinii, caan oksijiinii, daa naayitiroojiinii. Caa oksijiinii. Caa oksijiiniidha argattee jirta. Gaafii itti aanu si gaafadha. Haroowwan armaan gadiitti tarreeffaman keessaa shawaa bahaatti kan hin argamne isa kamii jedha? Maal hin argamne? Haroowwan armaan gadii keessaa shawaa bahaatti kan hin argamne isa kamii jedha? Aan hara kiilolee, baan haroo dambal,
caan haroo laangaanoo daan deebii hin qabu Haroo dambal. haroo dambal jettiin hin arganne gaafii sadi si gaafadhe gaafii sadi keessaa tokko deebisteerta galatume ayyee Galatoomaa. ayyee karaa komantiitiin deebii namni deebisuuf konfidensii qabu hin argine gamma karaa komantiitiin illee yaalaa gaafii amma agammaan deebisii yoo jiraate na yaadachiisa gaafii hundumaa deebisaa deemaa jira haloo Hello. haloo akkam nagaa maqaan kee eenyu isarraa bilbil Maqaan kiyya Hussein jedhama Faransaayidha. Hussein Faransaay irraa ayyee gaafiin jalqabaa kan kee akkas jedha Ayyee. taphni sobaa yookiin afaan amaaraatiin yaa ushat qalt inni jedhamu yeroo jalqabaatiif biyya kamitti jalqabee jedha filannoo qaba Ayyee. aan ameerikaa baan Itoophiyaa caan Jaappaan daan Faransaay Irra naa deebimee nan galle. taphni sobaa yookaan inni afaan amaaraatiin yaa ushat qalt ka jedhamu sana agartee Ayyee. yeroo jalqabaatiif biyya kamtu jalqabee jedha biyyi kamitti jalqabame aan ameerikaa baan Itoophiyaa caan chaayinaa Jaappaan daan Faransaay Itoophiyaa. Itoophiyaa jetteen arganne biyyumaatii amma keessa jirtu Faransaayitti jalqabame gaafii kana gaafii misilaa beeytu biyyumaati jirtu Faransaay irraa bilbiltami hello Ayyee dhagaa jedhatu. ayyee mee na dhageeffadhu bilbila san dhageeffatanii na dhageeffadhu ayyee ayyee akkas jedha gaafiin lammaffaa kan kee irraa na baasa kanaafi bilbila daayirektiin kaasu ayyee kanneen armaan gadii keessaa irraa bahee jira deebisee irraa bahee sagaleen isaan dhagahamu naan morkuu jira naan fakkaatti daayirektii bilbilee dhiifamaayyee ayyee gaafiilee gammaa isin gaafadhe keessa gaafii hundumaayyuu I think deebisee jira jedhee yaada gara gubbaatti deebi'ee isiniif wanti jedha hello 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 akkam fayyaa keeti eenyu isarraa bilbilte gadaa gaafiin kan kee akkas jedha haroo argaman keessa gaafii kan nama gaafadhee ture yoo dandeette deebise haroowwan armaan gaditti argaman keessa hello hello yaa na dhagaartami gaafii kan keessa gaafachuu jira ban na dhageessu mee cufii deebisi gisee takka cufii deebisi hello hello
kanneen armaan gadii keessaa mee gaafii kana yaala haroowwan armaan gaditti argaman keessaa kan shawaa bahaatti hin argamne isa kamii jedha iddoowwan haroon itti argaman haroowwan tokkoffaan haroo kiilolee haroo dambal aloo laangaannoo deebiin qabu jedha komanti jala balleessa haloo hello hello ya maqaan keenyu isarraa bilbilta Ustaadamnu Suudi Arabiyaa irra. Suudi Arabiyaa irraa gaafii jalqabaa si gaafadha. Please dhiisi ka bilbiltu mee dhiisi daarektiin bilbiliniiti. Ayyeena dhaga'uu jirtami akka addunyaatti biyyi bal'ina guddaa qabdu biyya tamii jedha. Yaa akka addunyaatti. Aan Chaayinaa filannoo qabu. Baan Suudaan, Caan Raashiyaa, Daan UK. Chaayinaa jettiin arganne. Deebiin isaa asumaan deebisaa Raashiyaadha. Akka baay'ee bal'oo taate. Ayee gaafii taanu si gaafadha. Gaafiin lammaffaa kan kee qeensi quba keenya ilkaan keenyaan yoo tuttuqame rakkoo maqaa himii jedha. Yaagite? Hello? Walla ga'uu hin dandeenye. Ban namni gariin bara nama hin dhageeffatu jalliseetuma ati ka bilbiltu kun daariiktii. Hello? 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 Halo? Kam nagaa? Nagaame? Jirra akka gaarii. Maqaan kan keenyu isarraa bilbilta. Xaahiriin jedhama Suudi Arabiyaa. Xaahir. Gaafiin jalqabaa kan kee akkas jedha laal. Qeensa quba keenyaa ilkaan keenyaan yoo tuttuqne yookiin yoo ciranne jechuu rakkoo inni nutti fidu keessaa lama himii jedha rakkoo. Rakkoo isaa? Yaa. Ilkaan gurraachessu. Ilkaan gurraachessu miti. Ayyee kabiraa yaali. Kabiraama? Yaa. Haala barnoota onnoo kana keessaa baatee osoo gaafii biraa na gaafatte. Gaafii biraa si gaafadha. Hin dandeenye mi kana gaafii lammaffaa itti aanu si gaafadha ayyee. Ayyee. Gaafilee Oromoon yeroo dheeraaf mootummaa gaafataa ture keessaa kan ammas gaafataa jiru kan hin deebiin jechuu sadii natti himi. Gaafii tokko gaafii abbaa biyyummaa. Gaafii abbaa biyyummaa. Inni lammaffaan ammoo gaafii abbaa biyyummaa jedhu ka mootummaa ofiin of bulchuu barbaada. Ayyee. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uufi. Ayyee. Inni ammoo maaster pilaanidha. Waa'ee magaalaa Finfinneeti. Gaafii kana deebistee jirta. Ayyee. Gaafii sadaffaa si gaafadha. Ayyee. Kanneen armaan gadii keessaa dubartii ulfaatiif dubartoota ulfaatiif kan hin kennamne kamii jedha. Aan filannoo qabu. Okay. Aan aayiranii, baan fooleetii, caan viitaamin A, daan viitaamin C. Viitaamin Eedha. Viitaamin Eedha argattee jirta. Viitaamin Eedha. Gaafii sadi si gaafadhee sadi keessaa tokko lama deebistee jirta galatoome ayyee. Ayyee ulfaadhu firoomsa. Ayyee ulfaadhu ayyee. Eessa? Waan gaafachuuf ture irratti cufe diingatatti. Ayyee gaafilee gammaa isin gaafadhe keessaa guutumatti gubbarraa gadiitti irra deebi'eetiin yeroo takka isinii hima
namni barreeffachuu barbaadanis yoo jiraatanii barreeffachuu ni dandeessu. Mee gaafii dhumaa kana irraa fuudhaa. Hello. Hello kam. Hello maqaan kee nu sirraa bilbilta. Hello. 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 Hello kam nagaa. Nagaa fayyaa jiru. Jirra. Maqaan kee nu sirraa bilbilta. Adam Muhammad jedhama asooyuu keerraa. Adam Muhammad. Okay. Adam gaafii. Aye. Sirni gadaa Oromoo. Sirni gadaa Oromoo yeroo amma yeroo dabree UNESCO irratti galmaa'ee ture. Ni yaadattami? Bara kamii fi ji'a kam galmaa'e? Akka Awurooppaatti moo akka biyya keenyatti? Ka biyya keenya sun lakkaa'amu akkuma Awurooppaatti himme. Akka Awurooppaatti bara 2019. 2019. Ayyee 2019 jettiin arganne gaafii kana asumaan deebisaa. Sadaasa 30 bara 2016 atillee asumaan qabatta. Gaafii taanu si gaafadha. Biyyoota addunyaa kanarratti argaman keessaa biyyi hiyyummaadhaan sadarkaa jalqabaa irratti argamtu biyya tamin? Hiyyummaadhaan. Liberia. Laayiberiyaa jette garuu sadarkaa jalqabaa irratti hin argamtu. Laayiberiyaalleen dhugaadha. Laayiberiyaalleen iyyattiidha. Baay'ee beeloyituu jedhamtee beekamti garuu immoo sadarkaa jalqabaa irratti hin argamtu. Biyyi sadarkaa jalqabaa irratti argamtu. Laayiberiyaan sadaffaa irratti argamti. Riippaabilik Koongoo, Burundii, Laayiberiyaa. Yes. Kanaafuu gaafii dhumaa tokko si gaafadha. Ayyaa. Gaafii ispoortii osoo ta'e bareeda. Gaafii ispoortii. Yeroo jalqabaatiif biyyi fudhatte biyya tamin? Biyya tamtu fudhatte yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa? Itoophiyaa. Itoophiyaa jetteen arganne gaafii sadi si gaafadhe sadi keessaa sadan hun deebisne. Galatoom. Ayyee gaafilee hagammaa gaafadhe hundayyuu isinii deebiseetiin asumarraan xumuraa. Bilbila kaasuun barbaadu amma biyyi yeroo jalqabaatii fi waancaa Afrikaa fudhattee biyya tami jedhee gaafadhe Suudaanidha. Magaalota Afrikaa keessatti argaman keessaa magaalonni namni miiliyoona 10 ontu keessa jiraata jedhamtu keessaa 2 yookiin 3 maqaa yaami jedhee gaafadhee ture. Ijiptitti argamtu magaalaa Kaayiroo ummata miiliyoona 15 oltu keessa jiraata. Nigeria, Lagos, Kongoon tun lamaami Kongoo Dimokiraatiiti jechuudha. Kinshasa magaalaa jedhamtu keessa nama miiliyoona 10tu keessa jiraata jechuudha. Gaafiin itti aanu kan gaafadhe akka Afrikaa keessaa biyyi piraamiidii baay'ee qabaachuudhaan beekamtu biyya tami jedhee gaafadhee ture. Piraamiidii heddumminaan qabdu jechuudha. Suudaanii yoo xiqqaate piraamiidota 223 ol qabdii jedhamee beekamtii. Dhiifama rakkina neetworkiiti. Gaafii osoo deebisu jiru adda cite warri jirtan dhaggeeffadhaati. Galaanota biyyoota Afrikaa marsanii argaman keessaa bahaanis dhihaanis kaabaanis kibbaanis maqaa yaami jedhee ture. Galaana Meditiraaniyaa, Atilaantik, Galaana Diimaa, Indiyaa. Gaarri guddaan Afrikaa Kiloomanjaaroon biyya kamitti argama jedhee gaafadhee ture. Kiloomanjaaroon Taanzaaniyaatti argama. Gaarri guddaan Afrikaa guddichi Kiloomanjaarootti argama. Kiloomanjaaroon Taanzaaniyaatti argama. Mirgoota namummaa keessaa 2 maqaa waami jedhee ture. Mirgoota namummaa keessaa 2. Mirga lubbuun jiraachuu. Iddoo tokkorraa gara biraatti socho'u kun mirgoota lubbuun jiraachuu waan baay'ee maqaa tarreessuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo
sagantaalee OMN sagantaalee aga beektu maqaa yaami jennaan inni namni hedduu maqaa yaamuu hin dandeenye oduun iyyuu sagantaa keessaa isa tokko xiyyeeffannaa siiqee gaaddisa gadaa baay'eedha jechuudha baay'ee maqaa yaamuu dandeenya. Xiyyaarri dhiyeenya kana tana buuteen isaa dhabame xiyyaara biyya kamiitii jedhee gaafadhee ture hedduun keessa yoo komantii gootan hin beektan. Maaleejiyaadha. Rakkina ni Turkii na fakkaata yeroo takka takka jidduun harka dhaabata dhiifama. Waancaa Awurooppaa qabara 2019 eenyutu fudhate? Liverpool hin yaadata yoo ta'e istaadeemii ofii irratti Baarseloonaa wajjin taphachuudhaan mo'attee Liverpool waancaa fudhatte. Chaansii bal'aa osoo Baarseloonaan qabdu jechuudha. Gosoota qurxummii biyya keenyatti argaman keessaa gosoota qurxummii 175 tuyyuu biyya keenya qofatti biyya keenyatti argama. Kanneen keessaa biyya keenya qofatti kan argamu gosoota qurxummii meeqaa jedhee gaafadhee ture. Gosoota qurxummii filannoo kaa'ee ture aan 100 baan 70 caan 40 daan 30 jedhee kaa'ee ture. Gosni qurxummii haga 40 ka ta'anii biyya keenya keessa qofatti argaman. Qubee afaan Oromoo gaafii kana fa'aa akkamiin namni deebisuu dadhabame na ajaa'iba. Qubee afaan Oromoo jala irraa gara olii namni qubeen lakkaa'in hin jiru waan ta'eef A B C D namni lakkaa'in waan hin jiruuf jalarraa yeroo ol lakkoone torbaffaa irratti qubeen argamtu qubee tamii jedhee gaafadhee ture. Mee komantii godhaa lakkaa'ina ariitiidhaan dafa ariitiidhaan osoo A B C D osoo hin jedhin mee torbaffaa irratti jalarraa yeroo ol lakkoone torbaffaa irratti argamu. Homaa arguutti hin jiru nama barreessu jiru. Ayyee asumaa deebisaa torbaffaa jalarraa Z irraa gara oliitti yeroo ol lakkooytanii yookiin Z irraa gara olii yeroo ol lakkooynu qubee tamii jedhee gaafadhe. Gaa jettaa akkamitti jalaa gisee ol lakkooyne yuutaa H illeen ta'u warri H T yaa Kiyaar kaa deebistee jirta tiidha yes jalarraa gisee ol lakkooyte tiin torbaffaa irratti argamte. Ayyee gaafiin itti aanu bara 2020 kanatti oomishaalee biyya alaa irraa argattu keessaa irra caalatti Itoophiyaan kan irraa argattu tamii oomishaalee biyya alaa irraa argattu keessaa Indiyaa, Suudii Arabiyaa, Chaayinaa, Ameerikaa jedhee ture namni gariin Suudii faanaan jechuu ture. Suudii yoo nama keenya qabdee galchite malee maal nu kenniti siin yoo nama keenya qabdee nu galchite malee saniifuu Chaayinaadha jechuudha. Bara 2020tti Itoophiyaan oomishaalee gara biyya alaatti ergitu keessaa oomisha xiqqaa biyyi Itoophiyaan ergituuf biyya tamii jedhee gaafadhe. Mee himamee as jalatti filannoo isinii kaa'amee qubee filannoodhaan Indiyaa, Suudii Arabiyaa, Chaayinaa, Beeljeem deebiilleen deebi'ee ture waan ta'eef baay'ee xiqqaa oomisha xiqqaa kan Itoophiyaan ergituuf keessaa tokkoffaan filannoo qaba Indiyaa filannoon Indiyaa yaa Suudii Arabiyaa, Chaayinaa fi Beeljeem baay'ee xiqqaa kan Itoophiyaa irraa argattu Chaayinaa ayyee Chaayinaa yeroo baay'ate kan baay'ee xiqqaa Itoophiyaa irraa argattu oomisha baay'ee xiqqaa Itoophiyaa irraa biyya argattu. Chaayinaa jettan Beeljeemi Chaayinaa warri jettan hin arganne Beeljeem Abdii Jeelaan sirriitti deebistee jirta Beeljeem jettee haga ammaa hordofuutti turte jechuudha. Beeljeem baay'ee xiqqaa irraa argatti Itoophiyaa irraa. Gaafiin itti aanu kan gaafadhe hiibboodha. Hiibboon maal jedhaa? Roobeef hin jiidhu caameef hin goguu jedha. Warra komantiitiif dhiisa kana hayyee. Amma booda silkii kaasuutti hin jiru waan ta'eef deebisaa jira. Roobeef hin jiidhu caameef hin goguu jedhee gaafadhe. Kanaafuu deebiin isaa
mee deebii roobeef hin jiru caameef hin gogu asumaan deebisaa eeguu hin danda'u kana caala komantiin ka dura gaafadhee tol dhufu jira saniifuu gaafa loonii yes abdii jeelaan gaafa looniiti yes deebistee jirta osoo dhukkubni koronaan dhufiniin duratti Premier League Ingilizii yeroo osoo addaan hin citiin duratti sadarkaa tokko haga sadii warra jiran maqaa yaami jedhee gaafadhee ture deebisee ture namni wayii sadarkaa tokko haga sadii warri jiranii tokkoffaan Liverpoolii lammaffaan Manchester Cityidha sadaffaan ammoo Leicester Cityidha akka gadaa Oromoo fi yookiin akka maccaa fi tuulamaatitti namni umrii waggaa 16 hanga 24 jidduu jiru maal jedhamee waamama maal jedhamaa jedhee gaafadhee ture umrii waggaa 16 hamma 24 warri jiran mee amma dhaloonni keenya kun jidduma kana jirra waan ta'eef mee komantii godhame umrii waggaa 16 hamma 24 jidduu namni jiru akka maccaa fi tuulamaatitti maal jedhama kanaafuu komantii warri gootanii agammaatitti hin argine asumaa deebisaa namni umrii waggaa 16 yes abdii jeelaan ammaas sit deebise jalqaba irratti foollee jettee deebistee jirte foolleedha sirni gadaa Oromoo dhaabbata hawaasa addunyaa UNESCO jalatti bara kamii fi ji'a kam galmaa'ee jedhee gaafadhee ture sadaasa 30 bara 2016 gaafiin kun isinitti illee ulfaachuu danda'a hin shakka biyyoota hiyyummaa keessatti argaman keessaa akka addunyaatti Itoophiyaan sadarkaa meeqaffaa irratti argamti reef deebisee ture mee barreessaa biyyoota hiyyummaa keessatti argaman keessaa akka addunyaatti Itoophiyaan sadarkaa meeqaffaa irratti argamti silaayyumaa durummaadhaan yoom akka beekamnu hin beeknu garuu haga ammaatti hiyyummaadhaan sadarkaa irra jira gaafii karaa sumaan deebisaa sadarkaa torbaffaa irratti argama sadarkaa baay'ee bareedaa jira torbaffaa irratti yes gadaa kadir deebistee jirta torbaffaa jettee torbaffaa yoo jettan argattanii jirtanii gaafiin itti aanu hiibboodha yoo nyaate ni jiraataa yoo dhuge ni du'a gaafii kana namni deebisin jiru hin gaafannees amma gaafachuu jira garuu yoo dhuge yoo nyaatu hin jiraata yoo dhugu immoo hin du'a mee gaafii kana deebisaa hiibboodha torbaffaa warri jettan yes argattanii torbaffaa warri Itoophiyaan sadarkaa torbaffaa warri jettanii deebistanii jirtan hiibboodha kun hiibboo kana deebisaa yoo nyaatu hin jiraata yoo dhugu hin du'a ibidda jette yes maqaan kan kee baay'ee dasisha mucaa harargee jedha ibidda jette argatee jirta ibidduma kana deebistee jirta gaafii itti aanu sin gaafadha sadarkaa tokkoffaa haga sadii jiran maqaa yaama jedhee gaafadhee ture osoo hin argin namni irra bilbilee waan ta'eef dhiifama guddaa warri bilbiltan amma booda bilbiluun barbaachisu maaliif jennaan bilbila kaasutti hin jiru an deebii deebisuu jira gaafii gaafadhe deebii deebisuu jira waan ta'eef warri bilbiltan hin bilbilin haadhiisaa ofirraa sagantaa guyyaa biraatii walitti deebinaa har'aaf hin bilbilinaa deebii kana deebisa ammaaf deebii deebisaa jira waan ta'eef waajjirri guddaan waajjirri dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin UN biyya kamitti argamaa waajjirri isaa guddaan
waajjirri isaa guddaan eessatti biyya kam magaalaa kamitti argama jedhee gaafadhee ture. Mee yaalame UN waajjirri isaa guddaan kan mootummoota gamtoomanii jechuudha. Biyya kamii fi magaalaa kamitti argama? Reef deebisee turellee namni hordofu turta yoo jiraatanii deebisee ture. Waajjirri olaanaa mootummoota gamtoomanii kan UN biyya kamii fi magaalaa kamitti argamaa jedhee Jaarman Ameerikaa warri jettame Jaarman magaalaa isiitis magaalaa itti argamus Neezerlaand New York warri jettan yes enu best badrii ilma enuuti deebistee jirta Ameerikaa New York itti argama deebistee jirta kanneen armaan gadii keessa dubartii ulfaatiif kan hin kennamne isa kamii jedhee gaafadha. Aayiranii, fooleetii, viitaamin A, viitaamin C. Namni gariin aayiranii naan jechuu ture. Akkamiin aayiranii ta'a? Aayiraniin bar ka injirumi dubartoonni ulfaa yeroo biyyoo nyaatanii shurukaa biyyoo afuura foolii biyyoo ka'e warri fedhan. Saniifuu aayiraniin dubartii ulfaatiif baay'ee barbaachisaadha malee. Dubartii ulfaa yoo garaa qabaatte dubartiin biyyoo nyaatti hin jirti biyya keenya biyyoo nyaatti. Dubartii biyyoo nyaatti sanii fi aayiranii kennamaaf jechuudha. Baay'ee impoortaantiidha aayiraniin. Kan hin kennamne jedhee gaafadha. Viitaamin A. Viitaamin A hin kennamu. Saniifuu gaafiin itti aanu dubartii ulfa qabdutti akkamiin aayiranii dhoorgatan. Elementoota armaan gadii keessaa kan aduun irraa tolfamte yookiin irraa uumamte isa kamii jedhe. Haayidroojiinii, hiileemii, oksijiinii, kaarboonii, daa hundaa. Kan itti aanu qaamni namaa elementoota garaagaraa irraa ijaarame. Elementoota armaan gadii keessaa irra caala qaamni namaa kam irraa ijaarame jedha. Kaarboonii irra caala. Kaarboonii, haayidroojiinii, oksijiinii, naayitiroojiinii irra caala. Mee komanti godha yaa. Qaamni namaa elementoota garaagaraa irraa ijaarama. Elementoota armaan gadii keessaa irra caala qaamni namaa kam irraa ijaarame. Kaarboonii, haayidroojiinii, oksijiinii, naayitiroojiinii irra caala. Tokko aan kaarbooniidha, baan haayidroojiiniidha, caan oksijiiniidha, daan naayitiroojiinii. Asumaan deebisaa warri caa oksijiinii jettan argattanii jirtan. Caa oksijiiniidha warri jettan argattanii jirtanii. Haroowwan armaan gadii gaditti tarreeffaman keessaa shawaa bahaatti kan hin argamne haroo kamii jedha. Shawaa bahaatti kan hin argamne. Haroo Kiilolee, haroo Dambal, haroo Laangaanoo, daan deebii hin qabu jedha. Hundinuu shawaa bahaatti argamanii mire. Kanaafuu deebii hin qabu. Kiiloleelleen shawamatti argamaa. Dambalillee shawamatti argamaa. Laangaannoollee shawamatti argama waan ta'eef daan deebii hin qabu jedha. Deebii hin qabu. Kan hin argamne jedha gaafiin. Armaan gadii keessaa shawaa bahaatti kan hin argamne jedha. Gaafii yoo sirrii dhageeffatan deebii deebisuun baay'ee salphaadha. Kanaafuu gaafiin dhumaa yookiin itti aanu taphni sobaa yookaan afaan Amaaraatiin yawshat qalt inni jedhamu suni yeroo jalqabaatiif biyya tamitti jalqabee jedha. Filannoo kaa'ee ture Ameerikaa, Itoophiyaa, Jaarman, Faransaay. Deebii kana deebisee ture waan ta'eef asumaan isin deebisaa Faransaayitti jalqabee. Akka addunyaatti biyyi bal'ina guddaa qabdu yookiin baay'ee bal'oo taate akka addunyaatti biyya tamii jedhee gaafadhee ture. Chaayinaa, Suudaan, Raashiyaa, UK. Raashiyaadha. Ayyee gaafiin tokko gaafii kana gaafii baay'ee salphaa ta'e. Qeensa quba keenya ilkaaniin cirachuun yookiin ilkaaniin nyaachuun akka namni gariin akkana nyaatame ilkaaniin quba qeensa qubaa akkana hin ciratu. Rakkoolee inni fidu keessa lama maqaa himi.
rakkoo inni nurraan ga'uu danda'u qeensa keenya qubaan cirachuun rakkoo akkamii nurraan ga'uu danda'a yookiin ammoo maal nutti fiduu danda'a yoo qeensaan jiran tokkoffaa vaayirasiidhaan hin jiraami qeensa keenya jala xurii jiraami xurii qeensa keenya jala jiru kana yeroo ilkaan nyaannu yoo ilkaan irra nu hafe hancufa keenya wajjin garatti gadi dabruu danda'a booddee immoo dhukkubaaf nu saaxiluu danda'a lammaffaa immoo qeensa keenya kana yeroo akkanatti ciniinnee akkana murruu meebii qeensi keenya kun iyyuu nu tarsa'uu danda'a nu biinxaamaa nu dhiiga saniifu rakkoo nurraan ga'uu danda'a jechuudha rakkoo ilkaaniin akkanatti qeensa keenya ilkaaniin cirachuun baay'ee rakkina hamaa nurraan ga'uu danda'a jechuudha kanaafuu lama ibsi jedhee ture lamaan kanayyuu namni ibsa hin jiru namni gariin waan biraa jechuu ture kanaafuu asumarratti xumuraa sagantaa gaafiif deebii yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti asumarratti dhaabaa wanni isiniin galii yoo jiraate karaa miiseenjaraatiin yookiin iimoodhaan sagalee naa ergu yookiin naa barreessuudhaan gaafachuu ni dandeessu ammaaf asumarratti dhaabaa baay'ee galatooma ramadaana gaarii isinii haa ta'u nu biraa ganaa sa'aatiin faxaraallee ganaadha an asumarratti dhaabaa isin warri faxarri isinitti ga'ee nyaata gaarii faxara gaarii nagaatti oola nagaan bula